namoota har'aantana wal fannisaa jira bultiin islaamaa tun akkamisa maal fakkaatti deema fakkaatti akkamitti deemi khanniisa oggaa deemarraa guurrattu akkami maal si barbaachisa seeciniina ibidda jala shidu fedha rakkoo fedha meeqa fedha akkas jechuu bultiin islaamaa tunis rakkoo sanii wajjiin yoo obsite booddeen isii miyaada jechuu irreedduu namaani gaafatan akkamitti mana keenya keessatti bultii gaarii jiraanna gammachuun akkamitti jiraannaa jedhan maaliif fatanaa khofna yeroo hunda maa fatanaan baane qormaata maa khofna jedhan akkamitti haadha manaa tanaa wajjiin mana bareedaa bultii bareedduu jiraachuu dandeenyaa jedhan namni wal cinqee jira jechuu wala shakkiin hin qabu maal ta'uun mas'uuliyyaa namni eega bultii jaaree itti gaafatama qaba jechuu isaan lachuurra itti gaafatamaa jira jaalaltii isaan jidduu jiraachuun dirqama jaalaltii jiraachuun tayyib jaalala jechuun tuni kan namni fedhii jechuu qofaa miti fedhiin hoggaatti haate qunnamtii hojii godhe fixatu kanaa miti ruuheen isaanii wal fudhachuu jechuu ruuheen isaanii wal fudhachuu waliif rifaatu wanni qabaachuu isaan lamaan jidduun jechuu walii beekuu wal beekuu irra walii beekuu hin jenne akkas jaalala fedhiitii miti jaalaltii dhugaa jiraachuudha manni gammachuu qabu hayoomiyyuu hiraan hin qabne jaalala qofarratti miti kan hundaa'u bar san qofarratti oolu jaalala san jala dhugaa jaalaltiinis jiraatte waliif dhiifama godhuunis jiraachuu barbaachisa ammoo dhiifama walii godhuun sehaa yookaan zannii bareedduu yoo walii yaadan malee hin taatu akkamitti hoggaan biraa gabbee kabiraat dubbiftii kabiraatii wajjiin haasoyti kabiraatii maal godhu jira jettee yoo shakkiin si keessa jiraattu taate yoomiyyuu taanaan ka isii shakkitu yoo taate bultiin taatu isinis yoomiyyuu taanaan kasi shakkitu yoo taate shakkiin isin jidduu yoo zannii bareedduun hin jiraanne dubartii dhalaa biraa hordofa wan amantii yoo hin jiraanne kasaara jechuudha wal amantiin jiraachuu qabdi amantiin jiraachuu qabdi wal gargaaruunis jiraachuu qabdi mana kana keessatti wal gargaaruu waan barbaachisu hunda keessattuu wal gargaaruun argamuu qabdi mana keessa jechuudha wooma fedhe keessatti fedhu nyaataa godhuu haa ta'u fedhu wooma fedhe keessattuu wal gargaaruun dirqama jechuudha argamuu qabdi jaalala fiduuf dhiifama walii godhuudhaaf wal gargaaruu naamusa wal kabajuu tayyib haala bareedaa wal qeebaluu wal simachuu jechuu rakkoo isaan jidduu jirtu osoo namaan hin geenye fi jidduudhaaf fixachuu jechuu waan isaan adda baasaa akka waliin lolle osoo namaan hin geenye rakkoo osoo hin finne haana hiiku niiniika osoo hin jennetti mashaakila isaanii ifumaa fixachuu qaban jechuu hoggaa wal didan wal fahamanii fixachuu qaban akkaataa gartee jiruun hisaamleen finnu bultii islaama bultii gammachuu akkatti jiraatan yooni dubbanne jenne maaliif yoonii fi bultiin gaarii jiraachuudhaaf tokko naamusa qabaachuu isiin sagiggaalummaa qabaachuu dhabu inninis qabaachuu dhabu naamusni jiraachuu isiinis nama naamusa qabu iffa jechuu yoomiyyuu taanaan ta naamusa qabdu qaama sii tatiifattu arraba sii tatiifattu ta'uu qabdi tan arrabni sii dheeraa ta'uu qabu inninis kan arrabni dheeraa ta'uu qabu waltiifachuu naamusa isaanii eeggachuu qaban jechuu isaan hundinuu naamusa isaanii tiifachuu qaban tayyib hoggaa waltanis wal mariidhaan jidduu isaaniitiin hariiroo gaarii jidduu isaanii godhanii hojii jiraachuu tayyib wanni ilaaluu qaban isaan hundinuu ibiddummaan tokko balbalee kadhaamsuu hin dandeenye hin jiru beekuu qaban ibiddi tokko yoo balbalee dhaamsuun ni jira jechuun ni dhaama jechuun ha wal didan arma isaa walee aartee ani boo kana takkaan jaalanne wee
hinta wanni kana aarasan ibiddumaan wal dhabni hoggaa dhufe wal dhabni isaan lamaan jidduu hoggaa dhufe hiikaan khayriin fiddu hiikuma fiiguun irraa haqachuun faayidaa hin qabdu waan kanarraa fagaachuu qaba namni wanni hoggaa ibiddi mana keessa qabate hoggaa belbelee bishaaniin dhaamsan hoggaa lolli isaan jidduu dhufe qara lama ta'uu hin qaban yoo inni aare isiin aararraa buusu isiin aartonni aararraa buusu yoo waliin jaan adda fagaachuu dhufa jechuudha. Tayyib itti gaafatamni mana keessatti dhufu gammachuu mana kana mana gammachuu godhuudhaaf tan duraati haadha abbaarra jira. Akkam wanni duraa mana facaasee jiisaa arraba gartee summii qabu jechuudha. Alaa dhufaa mirrabni yookaan amala qara qabu kanuma mormii guddatu yeroo hundaa'u wanni hedduu dhaaba manaa facaasaa oggaanii fi qulqullinni dhabame haadha abbaa isiirraa yookaan haadha abbaa isaatirraa isaan yookaan haadha abbaa isaatu ka isii tanaa wajjin ni jiraatu hin feene dubbii oofan yookaan asiin gama isiitiin dhufti yeroo kana manni ni facaa jechuudha. Haatiinis dubbii eegaltii haati gurbaatis warra kun warra maal jetti dubbii dhufa jechuudha. Oggaa kana mushkilaan tun rakkoon tun oggaa dhufte yookaan arraba summiin bakka biraatti oggaa dhufte waan kana sirreessuu qaban jechuudha. Maatii isaanii lachuutu amansiisuudhaan tokko mushkilaa isin jidduu jirtu kana warreen amma hiikaa walii huu dadhabne na hiikuu didee akkaan maallaqiyya nyaata jettanii wal cinqitan kun mee sirriitti na hordofaa bakka jettanitti tokko mushkilaati rakkina kee sirreeffachuu feete ati kan dhiiraa haadha mana keetiin xiqqeessin yeruma akkuma fedhettu haa ta'u. Tayyib qalbii isiitii fi aqlii isii tana keessatti jechuun isii qajeelchuu keessatti yoo isii ka xiqqeessu taate yoo xiqqeessaa walitti halaakaatu dhufa. Maaliif dhiifama isiif hin gootu waan san jechuudha. Yoo ka xiqqeessu taate biran kottu waan arrabni geessan isii dhawuutu irra caalaaf waan san irra jechuudha. Takka isin xiqqeessin isii isin dhayin sokkataan boksii ittiin barin isiin arrabsin abbaa isiin abaarin haadha isiin abaarin na isii shakkii keessatti zina goota jettee waan isiin hin qabne irraan kaa'in ati waan akkanaa daleedan jiini jechuudha. If eeggadhu hanga kanarraa ilma dhiiraa atis waan kanarraa eeggadhu dubartii atis waan kanarraa if eegi. Lama mu'amalaa wajji jiraattu tolchi aboo ilma dhiiraa ati fi mana teessee isii daleessiftee nafaqaarraa nyaatini maallaqa sumnaan irraa fudhachuu kana dhiisii mu'amalaa isii sirreeffadhu. Akka agartee ruhee teetirra caalchisi isii tana caalchisuu ta'uu garsiisi yoomiyyuu taanaan isii qananiisuuf isii gammachiisuuf bololi jechuudha. Gara hundaanuu fayyaa isii yoo dhukkubsattees quba qabaadhu aakimaas geessi. Tayyib yoomiyyuu taanaan yoon fi isiin dhukkubsattee dandeettii qabaattee gargaari tajaajili jechuudha. Waan hundaan bira quba qabaadhu isii dhukkubsatu olii gadi dhariini. Sadii yaadadhu yaa ilma dhiiraa haati mana keetii tun si wajjin taa'uu feeti si wajji haasuu feeti akkuma ati wajji haasuu feetutti waan sammuu sii keessa dhufaa hunda haala hunda siif himuu feeti. Tayyib fuula kee guurtee irraa garan galin irraan callisin akka nama afaan qabanii cancalanii hin ta'in jechuudha. Suni shakkii fi nan jaalatu fi nan jibbuutu itti dhufa yeroo san jechuudha. Yoo ati hattinaasu dhugaa isiin haasoo irraa gara galtee yookaan caluma jettee mataa kee rifeensa waa gurtaate rakkootu itti dhufa. Shani yeroo hunda mustaqiima ta'e jiruu ta'e keessatti kijibarraa is fagaadhu ibaadaa ta'etti jabeeffadhu. If qabi dubartii namaarraa if qabi dhaluma gartee jalan fiigin isiin dhukkubsattu geelee isii ittiin fiigin. If eeggadhu jechuudha. Waan rabbi halaal sii godhe malee waan halaal siin godhe irraa fagaadhu. Yooniif waan akkana eegalte bultii tee facaasuuf tossoote jechuudha. Bultii tee facaasuuf deemta rakkoo fidu
jaha irraa fagaadhu yaalma dhiiraa hinaaffaa isiitti fiduudhaaf isii hinaafsisuu yaadii yoomiyyuu taanaan yeroo hundaa'u ani fuudhuuf hin deemu dubartii biraatiin fuudhuu deemu aboot intalti tun numa bareedu ati waan bareeddu jechaan ooliin suni qalbii isii keessatti waraana jechuu qalbii isii tana tuqaa yaani sirra shakkii sibiraa eegalti zanni sibbadu eegalti yeroo hundaa'u mashaa'ira kee kana sirraa garagaluu bas laalaa itti dhufu hoggaan kana yaaddu hoggaa sigarte hundaa'u طيب فوتيتي ati haakimaa fi haakima kaan irraan deemta dhukkubni sii garuu sirraa tuqamte hin fayyitu jechuudha طيب torba haadha mana keetii tana eebii isii irraa mul'atti hunda yeroo hunda yaadachiisaan oolin waan takki dogongora isii irraa argamte yeroo hunda ittiin himin dogongora isii ati waan akkanaa daleeyde hoggaa akkam keessaafu isin lamaan jidduu hoggaa jirtuu miti yeroo nama bira teessan awoo akkana daleeyde jettee waan san hin dubbatin jechuudha saddeet deeminsa kee iyyannoo kee deeminsa kee sirreeffadhu yeroo hundaa'u kaleerra arra qaceelaa ta'e maaliif isii qofa qaceeloo isii qofa irraan eeggatini atis arrarra boru qaceeli yeroo hunda qaceelaa ta'e jechuudha yeroo hunda hanjamaadhaanis haadha mana keetii garaa gubaan oolin jechuudha qaceelaa ta'e abbaayee guyyuu rabbi si haa qajeelchu sagali bifa bareedduu qabaadhu bifa faaruu qabdu bifa gartee gaarii jechuudha haadha mana keetii qabachuudhaaf diinis qabaadhu amala bareedaas qabaadhu tasarrufa keetis hoggaa waan takka dubbattuuf hoggaa hojjettus waan gaarii hojjedhu kudha takka haadha mana keetiitiif kanni akkasi amantu godhi yoomiyyuu taanaan deemtus namni si bilbilus eenyu ka si bilbile eenyu kun akka isiin hin jenne akkasi amantu godhi yeroo hunda akkasi jala deemtee jawwaala kee moobaayila kee fattashtu ol deemtee gad deemte eenyu dubbise eenyu hojii jira jettu hin godhin akkasi amantu godhe jechuudha tafkiirri si yaanni si karaa biraa deemu hin godhin amriitii keessa hunda keessattuu yeroo hojii teessus qaraara hoggaa waa jechuu feetus waan suwaabaa dubbadhu jechuudha waa hunda keessattuu jechaas dubbattus kajibarraayis fagaadhu kudha lama haadha mana keetii tana faarsi yeroo hundaa'u hoggaa haatus dalagaa takka hoggaa dalaguu deemtus jechuun maaliif nyaata gootee hoggaa isiin fiddees faarsi rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee man lam yashkur innaas lam yashkur illah namni namaaf galata hin galchine rabbiif illee galata hin galchuu jee hoggaa nyaata sii fiddees galatoomfadhu galatoomijiin hoggaa waa sii goote hundaa'u galatoomijiin jechuun ni qabda jechuun tayyib kudha shani calcii dhaggeeffadhu hoggaa isiin haasoo eegaltee hanga fixattuu waan dubbachuu feete homuma isii hiraariyoo qabaattees dhaggeeffadhuuf yaadee isiin qabdu hundaa'u jechuun kajibsiisuu yaadin kajibaanuu irraa dhiisin jiin dubartii irraa ni jira nama gartee dubbii irraa dhaabbachuu hin dandeenye jira kanuma numa haasa'u numa dhaggeeffadhu obsi hadiisa si jechuun ammas hoggaa isiin haasootti hin kajibsiisin kajiba haasootti hin jiiniin dhaggeeffadhuuf kudha ja'a haadha mana keetii tana beeksisi ati isii tana ni amantaa yoo biraa deemte soo bira jiraattees ati isii tanas gadi lakkiftu nis hiitu dubartii hundarra caalchiftaa ta'uu ibsiif kudha torba haadha mana keetii tana beeksisi ati kafiilasiit yoomiyyuu taanaan isiis waan barbaadduun danii gootaa fi niin godhaaf ta'uu jechuun waan qabduun waan rabbisiif kanneef bakiilan tahin waan rabbisiif kannee gargaari bira dhaabbadhu jechuun tayyib qabeenya isii irrattis abbaan tahin waan dalagattu feetu haa nyaattu feetu warra saaneeti haa ergitu bakiila taatee qabeenya isii irra olii gad fiigaan ooliin eessa keessa warra keessaniin ergin hin jiin kudha saddeeti